Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Show nagaan koo kabajaa bakka jirtan marattis naa ga'u jechaa egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo bareedaa kan waa'ee fayyaa keenya wajjin wal qabatu tokko qopheeffadhee isiniif dhufeen jira. Viidiyoo koo guyyaa har'aa kan qopheessuuf sababa kanaaf ta'an namooti baay'een karaa keessaa maaloo forforii irrattis utuu hojjettee viidiyoo kana jettanii namooti baay'een nagaafachaa turuun keessan ni beekama. Anis immoo kunoo akkuma nan hojjedha jedhee isiniif deebisaa ture waadaa koo kabajuudhaan forforii irratti viidiyoo bareedaa ta'e kan maalummaa forforii mallattoolee forforiin agarsiisu forforiin maalirraa akka nama qabuu fi maloota furmaataa forforii irraa ittiin fayyamu jedhu qopheeffadhee isiniif dhufeen jira. Egaan namooti karaa keessaa nagaafachaa turtan viidiyoo kana haga dhumaatti qalbiidhaan yoo daawwattan forforii keessan irraa haala salphaa ta'een qajeelfamoota asirratti ibsaman hordofuudhaan fayyuu ni dandeessu jechaa namootni chaanaalii Daree Show haaraa taatan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in kan jirtan baga nagaan dhuftan yoo yaasaniin jechaa chaanaalii koo kana Daree Show subscribe, like if share gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha. Forforii yookiin kan afaan Ingiliffaan daandaraaf jedhamu sun maalinni? Forforiin waan akka daakuu fakkaatu wayii kan rifeensa mataa namaa keessaa yeroo hooqaniif filatan gadi harca'uudha. Ka'umsi forforii fangasii Maaleeziyaa farfar jedhamuun namatti kan dhufuu fi nama kan qabuudha. Forforiin dhukkuba gogaa kamiyyuu caalaa hawaasa keessatti bal'inaan faca'ee argama. Keessumatti immoo namoota umuriin isaanii waggaa 14-30 gidduu jiru irratti haalaan kan hammaatudha. Mallattooleen forforii maal fa'i? Tokko, yeroo rifeensa ofii harkaan haxaa'anii fi filtuu mataatiin filatan wanti daakuu fakkaatu wayii harca'u. 2, garmalee hoksisuu fi waan qola fakkaatu wayii harca'u. Kun kan ta'uu danda'u yoo sadarkaan isaa cimaa ta'edha. Forforiin namarraa namatti darbuu danda'a. Forforiin karaalee filtuu mataa fi maashinattiin rifeensa sirreeffataniin namarraa namatti darbuu ni danda'a. Kunis kan ta'u yoo filtuu mataa kan namni forforii qabuttiin filateen yoo filannee fi maashina rifeensa sirreessu kan namni forforii qabuttiin sirreeffateen utuu ibiddaan hin gubiin yoo ittiin sirreeffanneedha. Furmaatni dhibee forforii maali? Tokko, shaampoo qabiyyee farra fangasii of keessaa qabuun rifeensa ofii hanga forforiin kun namarraa badutti deddeebi'anii miiccachuu. 2, qaamaaf rifeensa keenya yeroodhaa yerootti dhiqachuu. Kunis zayita sabam jedhamu kan qaamni keenya oomishuu fi wantoota dhukkuba kanaaf haala mijeessan dhabamsiisuuf hedduu gargaara. 3, qorichoota dabalataa akkuma cimna forforii nama qabe sanaatti ogeessa fayyaatiin nuuf ajajaman haalaan fayyadamuudha. Hubadhaa, forforiin takkaa erga rifeensarraa badee booda namatti deebi'uu waan danda'uuf erga nurraa badee booda gidduu gidduutti fakkeenyaaf torbanitti al tokko shaampoo farra fangasii of keessaa qabuun rifeensa ofii miiccachuun forforiin akka namatti hin deebineef ni gargaara. Egaan kabajamtootaaf jaallatamtoota chaanaalii Daree Show qophiin koo guyyaa har'aa forforii irratti xiyyeeffatu kan hangammaa ture. Qophii biraa mata duree haaraan aangolitti deebinutti namootni chaanaalii Daree Showf haaraa taatan ammallee subscribe, like fi share gochuun dagatinaa isiniin jechaa kanarraa xumurreerra. Nagaan turaa, horaa bulaa deebanaa.